Ashama harka fuune hordoftootaaf daawwattoota maatii shaasheen ustuba akkam jirtan nageenyi koo bakkuma jirtanitti isinaa ga'u egaa hordoftootaaf daawwattoota keenya sagantaan kiyya guyyaa har'a musliimonni 50 namoonni nagaa 200 ol godina Wallagga lixaa aanaa Gimbii keessatti masgiida keessa kan ajjeefame jira badheerra kan ajjeefame jira maaliif ajjeefaman eenyutu ajjeese kan jedhu ka wajjin laallu ta'a hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana turaa isiniin jedha warri yeroo jalqabaatiif gara maatii shaasheen ustub dhuftan subscribe gochuun maatii keenya dabalamaa isiniin jedha egaa hordoftootaaf daawwattoota keenya nuti ka qabsoomnuuf mirga dhala namaa kamuu mirga amantii kamuu kabajuuf qabsaaya Oromoon akka sabaatti akka dhaabatti illee yoo ta'e akka kamitti illee yoo ta'e mirga keenya kabachiifachuuf mirga ormaa dhiibuuf osoo hin taane nama ajjeesuuf osoo hin taane nama balleessuuf osoo hin taane nama nagaa ajjeesuuf osoo hin taane mirga namaallee kabanyee mirga keenyallee kabanyee kabajaan mirga dhala namaa mirga rabbi bira kabajamaa ta'e mirga ilma namaa bira kabajamaa ta'e kabanyee nagaa wajjin jiraachuuf yoo akka mootummaan Itoophiyaa jedhe waraanni adda bilisummaa Oromoo yookaan shaneen ajjeese jedheenni baase sanii yoo ta'e maaliif ajjeesuun barbaachise maaliif nam qaama hidhatee miti innis nama akka keetiiti ilma namaati dhala namaati wanni ajjeesuun maaliif barbaachise nama waa takka harkaan qabne dubartii bar daa'ima dhalatee guyyaa 3 fa ajjeesan cubbuu miti nama biratti cubbuu miti rabbi biratti cubbuu miti Oromoon waraana akkanaa qabaachoo osoo hin taane yoo abaa'oo shaneen ka ajjeeftu taate waraana akkanaa qabaachuu fi miti Oromoon ka qabsaa'eef abaa'oo akka nu beeknutti yoo ta'e waraanni adda bilisummaa Oromoo akka nu beeknutti yoo ta'e kan mirga Oromootiif qabsaayu kan mirga dhala namaa kamuun dhiibne kan qaama hidhatee isa dhufe qofa waraanu kan mootummaa Itoophiyaatiin wal waraannutti beekne wanti naannoo Amaaraa Wallo Oromoota Wallo irratti ka hedduu nu gaddisiisee osoo irra dubbachuu jiru kunoo irraan dabalame hedduu waan nama gaddisiisu yaa saba keenya wanti beekuu qabnu nuti mirga keenyaaf qabsoomna mirga keenya kabachiifachuuf yoo kana ta'u we have to wait for a person human right mirga dhala namaa eeguu qabna mirga ilma namaa kabajuu qabna qaama hidhatee nu dhufe qofa ufirraa dhoofna ufirraa ajjeefna qaama mirga keenya dhiibe qaama eenyummaa keenya dhiibe ufirraa qabsoomna saniyyuu kan nuti ajjeesuu qabnu qaama hidhatee nutti dhufe qofa malee qaama meeshaa waraanaa harkaan qabne daa'immaniif ijoollee maaltu ajjeesuun barbaachisa jaarsa miskiina akka kanaa kanaaf ajjeesuun maaltu barbaachisa masgiida keessa seente an akkana fakkaatu jibbaan amantiillee bakka kana jira amantiin keenya kabajamaadha amantii keenya niti kabajna musliimonni amantii ofii ni kabaja amantii nama biraallee hintu amantii nama biraatis ni kabaja amantii keenyaafis ni jibbina masgiida keessatti dhaqanii ajjeesuun maaliif barbaachisa miskiina kawaa meeshaa qawwee harkaan qabne kawaan takka miskiinuma akka ummata Oromoo ka ta'e maaliif ajjeefu maaliif mirga keenyaaf falmina mirga dhala namaa biraa sunillee miskiinuma akka keetii anjaaladhee Amaaran taane anjaaladhee Oromoon taane kabiraa jaalatee Araban taane jaalatee Faranjiin taane rabbitu uume rabbitu akka mirga akka ati ilma namaa taatee uumamtu egasii uume akkaan Oromoo ta'ee kana uume rabbi qofa anjaaladhee tosoo ta'e yookaan Faranjii yookaan Araba yookaan sabbiraa na godhi jedha yookaan akkas na godhi na uumi jedhan namni garuu fedha ofiitiin miti ta'ee ka argameef rabbitu akkas uume kanaaf mirga rabbiin uumama rabbiin akkana nama godhee uumeef Amaara yoo taate in ajjeefama Amaarri nagaa ni ajjeefama hin ajjeefamu Amaarri ajjeefamu kam ka'u hidhatee eenyummaa keesi balleessuuf namummaa keesi balleessuuf siddeemu jumlaadhaan duguggaa sanyiiti kun genocide dha malee kun waan biraati miti wanni akkanaa qabsoo keenyallee yoo abaa'oo shaneenillee karaawwatu taate anammoo abaa'oo shaneetu dalageen jedhu abaa'oo dalage jedhee waraana bilisummaa Oromootu kana raawwate jedheen amanu yoo immoo ka isaan raawwatan taate Oromoon akka kanan naa qabsaa'e jedhee sinidhachiimu
Oromoon kana qabsaa isin jedhe mootummaa abbaa irree Abiyyi narraa kaase isaa walitti dhukaase diina Oromoo narraa cabsi siin jedhe malee qaama hidhatee sittin dhumne ka waan takka harka isaa irra hin jirre ka waan takka hin beekne miskiina ka dalagatee jiraatu ka jireenyuutti gubdee qaamni isaatti yoo laalanii jedhan bifa ilma namaa hin qabne namoota akkasii daa'immaniif dubartii keessattuu daa'immaniif dubartii ajjeesuun maaliif barbaachisa? Maaliif ajjeesuun barbaachisa? Nama kaanuu ajjeesuun cubbuudha rabbi biratti illee nama biratti illee hadha addunyaa tanarratti gammadda malee isa ajjeeftee gammachuun si dhagamu malti malee ni duuta namni kamuu ni du'a asirratti ka hafu hin jiru. Garuu yoo ka qabsoomnu ta'e mirga dhala namaa kabanyee mirga keenyas kabanyee qaama hidhatee nu dhufe afoo dhaabannee ofirraa ittisuu ofirraa ajjeesuu ni dandeenya. Garuu ummata waan beekne ummata miskiina ummata siyaasaa irraallee bilisa ta'e ummata waan nyaatu waan dhugu barbaacha olii gad deemu ajjeesuun rabbi biratti illee haraama guddaa. Gaafa Walloo keessatti Amaarri ummata nagayaa ummata miskiina akkasiisan nama 28 makiinaa irraa gadi buusee rashan kun akkamitti ta'e jennee gabbaanee iyyine kun akkamitti ta'e jennee namuu dubbate kun akkamitti ta'e jedhee nu dhagahame kunillee akkuma san saniin garaagarummaan qabu maaliif kana ta'e isaan wallaalaaf isaan jaahilummaa isaaniitiif yoo kana godhan nu kana godhuu qabna nuti akkana godhuu qabna deebiin isaanii kana ta'uu qabna dhalli namummaan nutti hin dhagahamu. Politika keessa dhiif siyaasaa keessa boy siyaasaa waan biraa kun waan biraa dhala namaa ta'u namummaan humanitiin dhala namaa humanitiin sitti dhagahamu nama tokko nama miskiina waan beenne sanuu kahiyyummaan isa gubde kayoo laaltu qaama namaan qabne dubartii sanii daa'imman waan beenne siyaasaa irraa bilisa dubartii waa takka hin beenne tahiyyummaan gubee gaggubatte dhaqee yoo ani waan hin taane mana isaa gubee qabeenya inni qabu waan inni nyaatee dhugu horii irraa saamu kun namummaadha bineensaan garaagarummaan ati qabdu maalire ati mirga dhala namaatiif qabsooftaa akka kanan nama ajjeesaa akka kanan nama dararaa dhugaa yoo walirraa baasnee waliin dubbannu taate bifa akkanaatiin baatee akka kana baatee yoo ka nama ajjeeftu taate yoo ka ilma namaa dararu taate yoo ka ilma namaa eenyummaa isaatiif itti duultee ajjeeftu taate osoo waan been osoo waa meeshaa waraanaa harkaan qabne miskiina akkanaa yoo ka darartu taate ati dhala namaatiif falmitaa anaaf falmitaa mirga Oromootiif falmitaa miti. Oromoon nama akkanaa aadaa keenya keessa hin jiru nuti sirna gadaatiin bulla Oromoon ilmaan abbaa gadaati. Ilma abbaa gadaa kana raawwatu ilmaan abbaa gadaa gocha akkana raawwatu Abiyyi kata afoo dhaabbannee morminuuf gochoota akkanaa kana maaliif dalagde ilma namaa maaliif ajjeefta aadaan keenya kanaa miti Oromoon akkanatti hin beekamu Oromoon nagaya nama nagaan ajjeesu qaama hidhatee dhufe nurraa ajjeesa waraana wobollee kan nuti bosona kaawanneef kan nuti achi deeggaruuf kan nuti achi mallaqaan gargaaruuf akka diina nurraa qaama hidhatee dhufe nurraa waraanuufi malee miskiina waan beenne ka hiyyummaan qaama isaa gubde ka bifti isaa yoo laalte si gaddisiisu nama waan beenne nuti akka namaatti namummaan nu dhagamuu qabaadha namummaan nu dhagama cubbuu eeggachuu qabna rabbiif lafa irratti illee ilma namaa taatee akkamitti waan aganaa waan gocha akkanaa ilma namaa duguggaa sanyii waa takka ka meeshaa ho'ii harkaan qabne akkam namummaan nutti hin dhagamu. Akkamitti ilma namaa taatee nama meeshaa takka hin qabne nan ajjeesiin osoo inni jedhee si kadhatu masgiidatti itti seentee bakka inni waaqa rabbii kadhatu itti seentee ajjeestaa amantii jibbitamoo amaara jibbitamoo maali ati kun nuuf shororkeessummaan garaagarummaan qabu gochi raawwatame hedduu na dhagama an akka kiyyatti abbaan fedhe viidiyoo kana dhageeffadhu na duuli garuu an kana keessa jiru namummaan na keessa jira nama akka kiyyaa osoo inni waa takkan ajjeesin osoo inni waa takka badiin dalagin gocha badaa irratti hin dalagu nama narratti dalage nama biraa irratti dalageefillee afoo dhaabbadha maaliif I feel humanity namummaan na dhagama
nama ta'een eegga dhaladhe bakka sunis akkuma qaama kiyyaati akkuma nama kiyyaati jedhee waan laaluu qaba waan amaara inni ta'eef qof irra duuluun barbaadu an kanaa ol haasa'uun barbaadu nagaan naaf tura.